Hojii nakaasii hojii nan kaan. Koy koy. Xaafii kana keessatti kaasanii TV keessatti. Tole kabajamaa koo akkamati? Nagaa Jirtaa? jirra kunoo. Akkami haalli qonnaan bulaa maalirra jira? Sa'aatiin kun midhaan ga'uurra jira. Haaman ga'ee makarri ga'ee mati? Amma midhaan nu gaggee das nu jedhe kun orofoo laalle dharraa baane. Amma das nu jedhe makara keenya kana makarannee bootan gaannee. Amma birraan nu bari'ee hojjetannee kunoo xaafiin keenyas bareedee jira. Akkuma argaa jirru xaafiinis baay'ee daalacha'ee bareeda jira. Kanaafuu wanni inni galurraa bu'aa guddaadha miti. Minaas asirratti gala. Kanaafuu amma qarxii tokkorraa amma meeqa akka galu hin beektaa? Tilmaaman. Tilmaaman akkana bakka kumtaala torbaa ja'a. Hin galaati? Bareeda haalli gabaree baay'ee rakkisaadha jedhanii gisee baay'ee dubbatu. Akkasumatti dafqaniituma argachaa jiru malee isaanis sila. Dafqaniituma kunoo barri kunis bara badaatee waaqumti kan nu araarsu midhaanumti kunirree mee araarnu haa jedhu jennee dubbachaa jirra. Gannallee baay'ee xaarii jira, qonni jira, golgolaa jira, maxxaa'oo facaasu jira, sanyii facaasu jira, baay'ee ulfaataadha. Baay'ee gaddine amma gadda san keessaa nu baasee kunoo bareedee midhaan keenya des nu jedhe alamiidha. Ammallee rabbi isin yaalaatu jabeessaa. Asumaani waa tokko siin jedha. Hektaari tokko haamatti namoonni haamanii meeqan akka haamamu hin beektaa? Akka midhaanitti isa garuu. Akka midhaanitti? Midhaan ammaa kun amma fakkeenyaaf amma baay'ee bareeda jira. Fi immoo kan kanaa gadiittis hin jira. Kan kanaa gadii sanii fi kun immoo gargari gisee haamamu jechuudha. Gargar. Gabareenis walii lama. Walii lama haalli qotiisa isaa? Haalli qotiisa isaa, haalli haamaa isaa, haalli midhaan itti galchu isaa walii lama. Haalli isaa adda adda. Gargari jechuudha. Kanumaafuu uummata